السلام عليكم كبجمتوتا هردفتوتا كينيا هندي كيسان فيا كتاتن أبدي قبنا بغر فيديو هارا كينيا كان جوجا الرات انتلا كينيتي بغنغان رفتن كتالي فيلم كرولوس أورهان هنگا أمتي باي إدن كيسي صوفي غمچيسا تان كيسا توكو غدي فميرا كتا جوجا الرا كنا كيستي غنتوني هندي ساني ملتن جچوني دداما هاتو مالي غافي قدان سمو نمو هندا كيسي جرو كتا اتيانو كيستي مال توتو اوراف ديما سبب نيساتي سانگا كليستي يجيت كان نموته هدو براتي مسكين جامو بيكمو أما غنتم ما يساتين ديبي نموته هدو هوچو إيغاليرا يجيت فلافيوس قفا أصو هنتاني دمروليس سيفيدان مديسي تيرا يوكا وراني تيرا كنافو غافي قدان سمو داوتوتا كيس جرو لغما فلافيوس فيلما كتا كتان ديمو كان كيسا نبها على الدين بي شهيدين تاعا ديبي غافي لي كنا بروف هنگرو متي فيديو كان داوچو هندغتين اي سنين جنة channel kana subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha kabajamtoota daawwattoota keenya maddoota seenaa yeroo ilaallu duutii Alaaddiin Bey bara 1331 fi 1333 gidduutti akka ta'e ni mul'ata. Akkasumas akka hayyoonni seenaa tokko jedhanitti Alaaddiin Bey lola irratti hin duune garuu sababa dhukkubaatiin ni du'a. Kanaaf Alaaddiin Bey yeroo ammaa kana fiilima wal duraa duubaa kana keessaa hin baho. Kana jechuun nam fakkii Alaaddiin Bey yookaan namtichi bakka bu'ee Alaaddiin Bey hojjechaa jiru kun yeroo muraasaaf fiilima kutaan deemu kana keessatti mul'achuu itti fufa. Haa ta'u malee kutaa itti aanu keessatti nam fakkii Balabaan yookaan kan bakka Balabaan bu'ee hojjetu shahidee ta'uun isaa carraan guddaan ni jira. Filaaviyoos yoo ilaalle nama baay'ee barbaachisaa fi namoonni baay'ee fiilima keessatti jaallatanidha. Dhugaa dubbachuuf akka daawwattoonni hedduun jedhanitti milkaa'inni fiilima wal duraa duubaa kun Filaaviyoos qooda guddaa keessatti qaba. Sadarkaan fiilima wal duraa duubaa kun dursa baay'ee gabbu'eeti ture. Garuu ammaan tana sababa Filaaviyoosiin ol ka'e nama cimaa akka Filaaviyoos kana barreessitoonni hin balleessin jenneeti yaanna. Kanaaf amma Filaaviyoos irratti wanti tokkolleen hin mudatu jenneeti yaanna. Baay'ee kan hin oolledha. Amma Filaaviyoos fayyee yookaan fayyaa dhume isaa fudhatee yiigiitii irratti haaluu ni ba'a. Kanaaf waa'ee kanaa isin maal jetto? Dhuguma isin Filaaviyoos ni jiraateettaniiti yaaddoo? yaada keessan beekamaadha koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina akkasuma viidiyoo keenya kana share godhuudhaan walii qooduudhaan viidiyoo keenya like godhuu hin dagatina isin jenna xiinxalli keenya kan guyyaa irraa kan kutaa 18ffaa beessa tokkoffaadha kana fakkaata xiinxala keenya kan biraa haga qabannee walitti dachaanutti chaanaala keenya Oromoo Riikard Dibbakee hordofuu hin dagatina isin jenna haga walitti dachaanutti nagee nuuf tura isin jenna